Ashama arkafuni ordoftoota gizuutu nageenyi fi araarrii ayyaanni waaqayyo gooftaa inni dhumaa fi darba hin qabne haalaaf kallattii qitargamtan hundumaatti yuusiniifaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koodha waaqayyo gooftaadhaaf galanni haa ta'u inni haala hundumaa keessatti nagaa nuuf baay'isee nagaa nuuf kennee haala rakkisaaf haala sodaachisaa kana keessatti waaqayyo inni nagaa nuuf laate gooftaan galata guddaa haa argatu jedha baga eeggamtanii baga gargaaramtanii nama har'a nama yeroo kanaa fi nama sa'aatii kanaa taatan isiniin jechuun barbaada hundumti keessaniyyuu baga nagaa taatanii tole egaa guyyaa har'aa kana gaaffii ajaa'ibaa gaafatamee fuuldura keessanitti dhiyaadheetan jira gara gaaffii kootiitoon darbiin warroonni maqaa koo barbaadan maqaan koo Ruut Gaaddisaa jedhama chaanaaliin koos immoo akkasuma Ruutee Tuub jedha jechuudha tole egaa akkasumallee obboleettii keenya gizuu warroonni jajjabeessaa jirtan chaanaal ishii jala jirtanii hundumti keessaniyyuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada ammallee hamilee kennaa fi akka jabaatti hojjechuu dandeessuu fi laayikii gochaa akkasuma sheerii gochaa jajjabeessaa obboleettii keenya isiniin jechuun jaaladha egaa gara gaaffii gaafatameettan darba jechuudha gara gaaffii gaafatameettan darba gaaffii kana gaafatames immoo barreeffamaanidha jechuudha ofuma kootiifan dubbifadha ofuma koofan deebisa jechuudha gaaffiin gaafatame ofuma koo dubbifadheen ofumaafan deebisaa jechuudha gaaffiin tokkoffaa akkana jedha gaaffiin tokkoffaa irratti na gaafatanii akkana jedha mana ati jirtu keessatti otoo ati hin beekinii harmeen kee fi abbeen kee otoo duubarraan dhufanii nagaa si gaafatanii duubarraan dhufanii otoo nagaa si gaafatanii maalidha kuni jettamoo yookiis amanteetu fudhattamoo jinni wayiiti jetteetudha rifattaa jedha gaaffichi gaaffii ajaa'ibaadha maaliif jennaani kuni waanuma yaadamnedha dhugaa dubbachuuf iyyuu taanaan waan hin yaadamnedha jechuudha kanaaf maal jechuun barbaada akka kootti hammatu wanta akkasii na mudate yookiisitoo ta'e isuma dhugaayyuu wanti kun otoo na mudateeti jechuudha haatiif abbaan kee dhufanii otoon obbokeetti argee biyya kana keessatti jechuudha biyya arabaa kana keessattidha dhugaadha jedheetiin fudhadhu jechuudha tasuma raawwadhee dhugaadhaan jedhu maaliifi akka isaan dhufuu hin dandeenye nan beeka garuu haala kamiyyuu mijeessaniitoo akka isaan dhufan taasisaniitoo dhufaniyyuu isuma dhugumaayyuu harkumaan qabadhee yookiis immoo sirrumatti adda baaseetoon hubadheeyyuu tarii anatu nagaa mitiif hin jechuun koona gochuudha maaliifin ulfaata wanti kun waan ta'eef jechuudha amma fakkeenyaaf isinumtitoo gara biyya keessanitti otoo maatii keessan hin beeksisiin dhaqxanii balbala qosoqqostanii ol galtanii harmeen keessanitu isin jalaa bantee isin amma fakkeenyaaf deemuu dandeessu galuu dandeessu wanti isin dhorku hin jiru waan ta'eef deemuu dandeessu isinumtiyyuu otoo balbala qosoqqostanii olitti galtanii harmee keessanitti dura hin galtuu keessaniyyuu namni hin beekne maaltu dhaga'ama baay'ee rifata namni waan akkasii jechuudha akkuma kana anillee haadha kootiif abbaa kootu dhuguma dhufe jedhee hin amanu jechuudha kanadha egaa isin waan jettan hin beeku amanuu dandeessula hin amanamu in ulfaata jechuudha amanamuudhaaf isiniin jedha gaaffii lammaffaattan darba gaaffiin lammaffaa immoo bara jireenya kee keessatti mudannoo hin dagatamne qabdaayi mudannoo baay'ee ni qaba mudannoo qabu keessaa garuu mudannoo tokkoon isiniif himaa jechuudha mudannoo kunis immoo maalinni biyyuma kana keessatti jechuudha bakkuma nama jiru kana keessatti mucayyoo hiriyaa tokko qaba jechuudha mana nan hojjedhu mana ilma isaanii hojjetti jechuudha anna guyyaa gaafa tokko as buluudha dhufte jechuudha asii mana kana buluu dhufte achii booddee egaa nuti guyyaa sana wal arganne waan ta'eef baay'eetu taphannuu yeroo dheeraa dabarsineera jechuudha tumateenyu sanaa booddee gara hirribaatti deemnee rafne jechuudha rafneetu halkan keessaa gara naannaa sa'a
afurii waan akkasitti ishee hirriba qabu fakkaata. Egaa namoonni tokko gaafa bakka jijjiirratan yookiis mana jijjiirratanii hirribni qabu ni didameti waan akkasiiti amala kooti jechuudha nan beeka. Kanaaf isheenis hirriba qabu didameti fakkaata. Asiif achi garagaltii natti fakkaata. Otoo kana jettuu ciqileedhaan na dhoofti jechuudha. Sana booddee ana akka isheen iyyuu na bukkee jirtu dagadheera jechuudha hirriba keessadha. Hirriba keessaan naan ka'u of bukkeettan ishee argee sana booddee ani maaltu dhufee na bukkee jira kanan jedhurraan kan ka'e iyya fuudhee nan iyye jechuudha. Baay'ee tokkoon iyyee sana booddee eenyati jedhaanii jechuudha afaan Arabiffaatiin isayyuudha. Isheen sana booddee buutee daaddee deemtee kofalti jechuudha. Baay'ee tokkoon kolfitiin. Ani garuu dhugaa dubbachuuf taanaan amman dafqii akka kanan ta'e jechuudha baay'ee tokko. Innaa akkanatu na mudatee dhuguma ammachuun ani maaltu dhufeeree jedhee tan kaayessa eenyu dhufee maaltu na bukkee jira jedhee rifadheetanii jedhiifa manaa godha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf guyyaa gaafa sana guyyaa guutuu ofitti kolfaan muudee isiniin jedha maaliifi har'annaan akkaataa kanatti salphisee isinitti himu waan salphaa isinitti fakkaata sun dhugaa garuu ani baay'ee ni iyye jechuudha. Mucayyoon garuu kofteetu lafarra gangalattee kofalti jechuudha. Innaa egaa kanatu na mudatee isiniin jedha. Inni gara biraammoo haafu kanarra singaa mudannoon hin gaasumarratti. Inni itti aanimmoo maal jedha seetanii gaaffiin inni sadaffaan yaada malee hojjettee beektaa? Yaada malee hojii hojjettee beektaa? Akkana jechuun yaada malee hojjettee beektaa? Isa kanarrattis jechuudha ani baay'ee aariira taanaan waan hojjedhu dagachuu danda'a. San hojjechaa jiru maal akkan hojjechaa jiru dagachuu ni danda'a aariira taanaan jechuudha. Akkuma kana guyyaa gaafa tokko baay'ee aariitan jira. Sanaa booddee qodaa dhiqee burcuqqoota dhidhiqee burcuqqoo kaasuu godhaa jechuudha. Burcuqqoo kaasee bakkeetti deebisuu iddoo isaatti deebisuuf jedheetanidha. Kazaa booddee maalan godhaa firiijii keessa naqaa burcuqqoon baay'eedha jechuudha. Burcuqqoo sana naqee kaa'ee hunduma isaa jechuudha. Burcuqqoo keessa achi booddee namichi dhufee yeroo waan ta'e fudhachuudhaaf innaa firiijii kan burcuqqoon achi keessa daradaree jira jechuudha. Baay'ee aareen jira amma kan aaree jiru beeka. Namichi kolfaa deebi'ee jechuudha. Kolfiidhuma bahee qajeelee sana booddee akka carraa ta'ee innaanii firiijii banufuma kooyunan argee ofittan kolfee sana aaree jiru yunan dhiisee jechuudha. Innaa akkanatu na mudatee kanadha jechuudha. Toon hin yaadiin kanan hojjedhe tokko immoo jechuudha. Wanti baay'een ni jira garuu to'aasuufni waan baay'eetu jira biyya kana keessatti immoo waan baay'een nu mudataa oola. Inni akkanaan isiniin jedha. Egaa osuma dhaggeeffatanii ittiin bashannantu dhugaadhuma dhammoo mudannoo nan dubbadhee fi wantoota na mudatisuma dhugaa naasa'e jechuudha. Inni akkanatu jira. Otoo yaadiin isin hojjetama garuu immoo miidhaas qabaachuu ni danda'a. Otoo yaadiin waa tokko hojjechuun jechuudha. Mudannoon ni guddaa yookiin nama miidhuu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Otoo yaadiin gaafa hojjetamu waan nama miidhuu of duubaa qabaachuu ni danda'a. Innaasa kanaaf iyyuutti yaadni hojjechuun gaariidha. Isa kanaan isiniin jedha. Hundumti keessan iyyuu immoo waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Egaa akkuma kanaa obboleettii keenya jajjabeessaa sabskraayibii warroonni maatii ishee taatan sabskraayibii godhaa. Warroonni maatii ishee taatan immoo laayikii gochuudhaan obboleettii keenya jajjabeessaa. Wal jajjabeessuun aadaa keenyadha. Wal bira dhaabachuun aadaa keenyadha. Laayikii godhaa fi jabaadhu jedhaanii haa jabaattu isiniin jedha. Warroonni hojjechaa jirtanis immoo akkasuma jabaadhaa. Isinin jaaladha, isinan kabaja. Kallattii hundumaan iyyuu Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u. Biyya keenyaaf Waaqayyo nagaa haa kennu. Akkasumallee obboleettiin koo Gizuun waan carraa kana naaf laatteef guddaa galatoomi isiin jechuun barbaada. Baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabaja. Nagaan Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u. Lafa jirtanitti eegichii fi gargaarsi Waaqayyo isin duukaa haa ta'u isiniin jedha. Nagaa ta'a.